kasala gurguruu, qoraan gurguruu, muka namaa falaxuu, uffata namaa miicuu, mana namaatti galuu, akkasuma kophee namaa xaraguu fi hojiilee kanneen kana fakkaatan namoota tokko biratti hojii baay'ee gadhaanaa tuffatamaa fi jigaasisaa ta'ettidha kan isaan of amansiisanii beekan jechuudha. Kana jechuun dogoggora isa guddaa fi isa baay'ee daangaa darbedha. Dhalli namaa jiraachuu fi wanta inni hin goone hin jiru. Karaatti saantiima argachuudhaa fi gudgaadii boolleen hin qofforre hin jiru. Anis immoo har'a kasala kana gurguruudhaaf bituu jalqabeetiin jira. Umurii koo keessatti hojii akkasii nan hojjedhadhee yaada koos karoora koo keessas hin jiru. Har'a garuu gaafan turuu gaafan buluu inni guddaan saantiima argachuudha mitiire. Kanaafuu hojiin kamuu tuffatamuu hin qabudha. Isin immoo turtii keessanii viidiyoo kana wajjin godhaatii. Ani immoo akkamii jechuun gaaffii of gaafachaati. Akkasumallee laayikii gochuun na waliin tura. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu. Nuti jirra galata waaqa. Isinis immoo baga jiraattan baga nagaan of taatan jecha yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftan yoo jiraatanii anaa dhufu isiniin jenna. Sabiskiraabii gochuutiin gara maamila maatii keenyaatti dabalamaa jechaatii laayikii gochuu hin irraanfatina. Kasalli kun meeqaan akka bitamee meeqatti akka baase yookaan bu'aa akkamii akka kenne isinitti himuudhaafin deemachuudha. Jalqaba irratti hojii kamuu filachuun baay'ee dogoggora isa guddaadha. Qimamochi isinis immoo galtan jennaan fayyaa nagaa taatanii galuu keessan akkasumas immoo saantiima keessan walirra kaawwachuu keessan irratti waaqni keessan isin gargaaru malee yeroo galtanitti wanti hin hojjetamne tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Maaliifi hojii tokkoo fi keessanii uummachuu kan kireet gootanii jalqabuudhaaf saantiimni baay'ee murteessaa yookaan immoo bu'uura waan ta'eef qarshii haga kamiin jalqabna haga kamiin gara hojiitti dhufuu dandeenya waan jedhamu isinummaan hin canqaminaa. Tokkoffaa isin fedhii hojii hojjechuu qabaadhaa of amansiisaa. Kamuu taanaan nan hojjedhaa chaalenjii kamuu taanaan nan dandamadhaa keessan darbaa kan jedhu yaadni akkasii isin keessaati. Hamaddu malee hojiin hin hojjetamaa jechaati. Gara kasalichaattan isinii deebi'agaa. Kasala suuqii koo keessatti baay'ee tokko kan gaafatamu irra caalaa kasala biddeen gogaa kanneen akka mokoroonii zayitii minaamin waan nyaatamu kanaan kan wal qabatudha. Kasala immoo kanaan dura karoora sanaan qaba garuu nan dhabe. Kasallii yeroo ammaa kanatti baay'ee tokko waddaadee akkasumallee qabamaatii jira jechuudha. Hin darbu hin qabama karaa irratti jechuudha. Innaa dhabee dhiisee wantoota tokko immoo suuqii keessatti namni irra deddeebiitiin sin gaafatee bulee makee kan dhabudha yoo ta'e sin shashaa deema yookaan immoo sin irraa siqaa deemachuudha qorraa deema gabaanii sababni isaa achi koo waan akkasiin jiru gaafadheen dhabe maal kan jedhu oduu wal qabachaa deema suuqiin qorraa deemaa jechuudha. Kanaaf namumti gaafateen dhabiinii kan jedhuun har'a kacarraatii kasalli kun argame immoo abbaan warraa ganama bahee hojii deemaa jiru akka dingataa jaarsa tokko karaarraa argee naa ergee jaarsi kunii qomxee kana maddaarabaa 51 taatu argitaniirtu mashiin geessu jechuudha. Fidee gibbitti baatee ol seenee birrii 600 gadi salgii makoorraa gadi bu'u morma koo jedhe. Yeroo machi dubbatu jechuudha ani kirikiri namaa hin jaalla'u yoo kana ta'e malee irraa gadi hin buusu jedheeshi bakka lafa buusin jedhee. Bu'aasa tondaane akkuma isinin jedhee namni suuqii keessaatii waa gaafatee gaafa sinirraa dhabu hin fagaata waan ta'eef kaayyoon koo isa sana qabachuudha nama qabachuudha. Achiin booddee tolee bakka hidhee birrii 600 lakkaa'ee itti kenne silaa 51 hin taatu baay'ee xiqqoodha. Galagashee immoo sokka jennaanii ani kasala kanitti maddaarabaatti galagashadhu hin qabu ammaa fi maddaarabaa kee yeroo deebitu fudhatee jaarsi sokkee arganni sokkee yeroo fistaalii kanarratti gadi galagalcheenu. Qimamochi jallisaa bishaan bichaa jechuudha. Kasallisaa bishaan itti otoo naquutii irraa bida'amsu tortorseera ta'e hin beeku. Baay'ee bishaan qaba. Ammas tungunoo keessaa filcitee isa gogaa isaa gugguduun fitee jala saammoo gasa GMO maa gochuun hin danda'amu. Buufachuunis kassaruunis waanuma jiru waan ta'eef jennee aduutti gosinee kasala kana meeqatti yoo baasne yookaan bu'aa gamee irraa argame gaarii dheettanii yaaddumii tilmaama waan ajaa'ibaati. Namni silaan dhaabbatu keessumaa safara kana keessatti kasalli baay'ee guddiidha. Isheen qucci jettee jirtu kuni birrii 25 jechuudha. Birrii 25tti gurgurama. Achi birrii 100 hin bite isiniin jedheera. Mashangeessu argitanii jirtu gatii masaayyuu hin baasuudhaan kana nuuf amansiise. Garuu immoo kasalli kuni gaafa akkasitti hin gosinee maal jennee hiiyyeenoo birrii 730tti gurgurame. Sinna ajaa'ibu kana jechuun birrii 130 irraa argame jechuudha. Ammumaa fommatti innaa hojiin akkasii isiniin jechuutii barbaadeen kasalli gurguruun qoraan gurguruun waan akkasii kana hojjechuun waanuma injira mitiire waan gadhaan wayittidha kan ilaalamu nama keenya biratti. Kun immoo tasumaa ta'uu hin qabuudhaan akkan ofirraa ka'etti yeroon yaadu
dubbichi sun dogoggora guddaadha. Inni guddaan birrii argachuu, saantiima argachuu, jiraachuuf, ooluuf, buluuf hidhame tiire, achi siquuf hidhame tiire, waanuma kamiyyuu yoo ta'e hojiin hin filatamu, hin tuffatamu. Keessumaa hojiin akkasii kun baay'ee bu'aa gaarii akka qabu, bakka guddaatiin akka nama ga'udha. Kanan isinitti himuutii barbaadu. Kanaafuu egaa isinillee yeroo galluu kam hojjenna? Namumti hojii kootee suuqii bangalli godhee banee kasala kana banee itti gurguraa jira. Kasaluma bichaa jechuudha. Bakka yeroo bantan ilaaltan darajaan inni qodaan irra namoon jira mitiire suuqii keessatti qucci jettee yeroo teessu hantuuta wayii tolnamee mana maaliin seenee ittu jechuudha. Kasaluma kana kan hojjetudha. Hojii makootee isuma kana ittiin bultooma godhate. Innaa hojiin hin hojjetamne jiru. Inni guddaan saantiimni egaa hojii hojjechuudhaaf namni hojii tokko kireet godhee bakka lafa taa'u ka'uudhaaf bu'uura yookaan immoo murteessaan saantiima jechuudha. Saantiima gamii birrii 100 meeqa miliyoona meeqa isa jettan dhiisaa inni kun dogoggoradha. Kunilleeti waanuma xiqqootiin of amansiistanii konfiidensiitiin kaatan taanaan hojiin fataadha isiniin jechuu barbaadeen. Akkasumallee waa'ee suuqii baay'een keessan na gaafachaa turtanii suuqiin egaa akka ajaa'ibaatti nagadamaa jira. Har'a immoo kan duraa irratti meeshaa ordirii godhee finfinneerraa naa dhufaatii jira. Isa kana immoo guutuu isaa boruun isinii qabadhee dhufeetii jira. Mallaqumaa kan biraatti dabalteetu meeshaa lammaffaa gashaa jirtamoo isa duraan fidde gurgurteetu qarshii sanaan deebistee meeshaa galchaa jirtamoo akkamii? Isa kanallee ifanuu godhii. Gabiin akkamii? Waciin akkamii? Bu'aan akkamii? Kisaaraan akkamii? Akkasuma immoo gibirri jira maaliin jira? Isa kanallee gaaffii akkasinitti ta'uu nan beeka. Akkasuma isinis immoo bal'inaan yaada keessan koomentii jalatti naa qodaa. Anis immoo boruun isinii qabadheetii dhufachuudha waa'ee suuqiidhaa fi akkasii viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Baay'ee tokko nu jalaa dadhabaa jira viidiyoon keenya vaayiraalii ba'aan jiru nama bira qaqqabaan jiru. Kanaafuu deeggarsi keessanii laayikii gochuu sheerii gochuudhaan yaada barbaaddan gaaffii barbaaddan immoo koomentii irratti yoo nu barreessitan isinii deebisna. Kan kanarraa fi nagaa fayyaa ta'aa baay'ee.